السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت النجاة فيانا بقى نجاة جراتا بقى نجاة جراتا جرت واجباتو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت فيا قبضوا نجاة يومامي بقى نجاة جراتا ورب اللي نراتنا ما جايباتي ये मोबाइल अकमामतुम दमो ले लानो लमा निन्या मस्ती आंधी उलट्टी काली बल अकब जब तुलगा में फयुमा रिस्कीरा माशाअल्लाह कनादर रागल ले बिजी रब्बी नगा कब्दी बिजी रब्बी नगा कब्दी المسلمون بخير المسلمون بخير الدنيا بخير maka jirata الدنيا بخير يعني دنيا نجاك بخير جرت الحمد لله بقى نجاك ناجرات هواسنا في يخبك هند جرت أكم جرت النجايا فيا قبض أكم بقى جرات الحمد لله فيانو خلني بيا رات النويج الحمد لله هواسني خينيا كندا هنين ينقد برادين كم جرت النجايا فيادا بقى نجا ناجرات كندا تورونتو استهي كالغاري ادمنتن اتي الحمد لله هواسنا انه خنجر وجين هذا تقول والقنمني ترى سوسوينا أمانتيدا سوسوينا دعوانا سوسوينا مسجدا بدأتشورا مسجدا متاع في جيكو مسجدا متاع في بتأتشورا سوسوينا إماتو يسان كيسا مقالو سلام مكاد سدينو كيسا سوسو آجرا ufjaaru hawaasni tiyya uf qopheessuudhaaf jiruu fuula duraatiif qopheessuudhaaf muslimtoota kanaadaa tahanii mul'achuudhaaf masaajida bakka ijoolleen quraanatti qaraatu horaa jiran masgida ibnu abbaas irraa yoo kaane masgida bara dheeraa مسجد إقا حواسا مراسة تقبته برا ديرا لكوا برا ديرا سمبرة دبرة مسجد نسوني أف قدسة غير مسجد هاروا ابن عباس الجديد چرچي أمتا إبا لكوا موغا تكان إبا جهاتما بتني تولشني والقطعيسني أكم أرجع ترتن محاضرة بويا سدي محاضرة بويا سدي كولد أبتاته خيسة جيسات الري وأنا ما جاكش بويا سدي بوتوجتو أكم أي باجتو أي بايوج أنيتا أكا بويا سمسجين سون أي بفامي جتو ابن عباس هاروني جتو والروان سنرى أودا فوته هند ساني جزاء ساني رب جنة ساني ها خفلوا جتشو بربادا أكا نما توقت كما تشوغ دون النقيامه لأنه نمي توقو من متا في بتتون هجي متا في أرغتون جرينيا في جروسا الفجتون الماسا برسي فجتون ونخن بكما نخن وانم أبا وجه والقبطو هذا سندا قلمي سينا ببان تيسو هذا سندا كجلو توني وجين تون هجوم الأنفا أباتي هذا سندا قلمي سينا ببا هذا سمران يونم نخن زابر ربطتي بزنزان كجلو تمولتي بزنز سنين دنيا نساها سويت ملي وانم أنفا تنمني قدوتا كجيجو أمو مسجيني ولبدوني قونو خون amata kuma ar'atis hanga dachiin tun jirtu
مسجد سن أشارة جدو أشارة ورا تورونتو تجنان إنه أباس يوسف أنا فو حواسة خياب ونين دام هند ساري تجيرة تي دبرتي تي مسجد سنگا مغون نساء خفل ميوان دميني أكا غاري رب اللي خلجا وانسان كفلني في طولام kita tokko akka hiriiru dhaamsa godhu barbaada masgiidni mana rabbiiti jala murree wanni beekuu qabu mana imaama tokkooti sii miti mana boordii takkaati sii miti mana koreeti sii miti manuma nama abbaa fedheeti sii miti masgiidni wa anna almasaajida lillah masgiidni mana rabbiiti akka namoonni tokko tokko gaa nama walitti mufate an sababa imaama kanaatiin masgiida kana dhiisi sababa abalu boordii masgida kanaatiin masgida kana dhiisi sababa marrotiin masgida dhiisi wanni namni joosuun haasawa namaati malee haasawa madaalli amantii guutuumi namaa jecha khayrii dhiiftaa namaa jecha waan dalagatu dhiiftaa eessa jira wanni kana namni tokko dhufee amma jiruu teetirratti yoo si jeeq jiruu sanni dhiiftaa fi jechuudha mana kee namaa ni dhiiftaa jaartii fi ilmaan namaaf dhiiftaa kanaafu mataa wal jala qabannee masgida san qulqulleessinee 2024 keetti masgidni sun qulqullaawee 2025 irratti shukrii rabbii achirra waliin dhuftanii galatoonfattan akka rabbii isinii taasisu rabbii isinii kadhadhaa waan masgida ibnu abbaas rabbitti kenninee goytaa guddaa khaznaa dachii fi samii qabu isatti kennine sila amriin teenya hundi harkasaa jirti kanaafu jabaadhaa hawaasa achi jiruun jabaadhaa jechuu barbaada waan hedduu sosso'ina nama gammachiisu rabbiin insha Allah yeroo gabaabdutti horii san isinirraa kafalee isin haa qulqulleessu hawaasni kiyya bakka hunda jirtan waa'ee masgida ibnu abbaas gaafa isaan qophaawanii isin dubbisanitti jalaanaa owwaadhaa isiniin jaa guyyaa sadii hawaasa naannoo san jiru guyyaa sadii guutuu muhaadaraa dubbii ajaa'ibaa guyyaa sadii walitti dhaabbatee deeme ulamaa'ota Sheekh Muusaa Su'aalaa Sheekh Muhammad Asaboot anillee gargaaraa ta'e raddaat gargaaraa ta'e waliin achi dabarsinee hawaasa naannoo san jiru hundaanuu galatooma jechuu barbaada achi booda kalgaarii itti aane kalgaariin wamaa adraaka maa kalgaarii ee miskiina wallah kalgaarii namni dhaqee ani kalgaarii yoo ittan dhaqu qaamni kun hundi ufna dhagaya akka nama dirree dhawaa dhufee yoo akkasittiin laalaan kalgaariin anaaf akkasi anaaf mana yoo jenni mala kalgaarii dhiira ajaa'ibaatu jira boordii masgidisis ta'ee imaamas hawaasaas rabbi ija hamtuu isaanirraa haa qabu dhiira jabdu imaamaa fi boordii tawfiiqa qabdu alhamdulillah joollee dargaggeessaa joollee waa beeyu kana qaba masgidni kalgaarii waan ajaa'ibaati bilaal kalgaarii masgidni sun akkuma isin beeytan bitamee ifaajee ummatni karaa adda addaa ta'etti dirmateen tuutti achi jirtu sun tuuta murattuu waan taateef masgida bareedaa bakka bareedduu qabu masgida dhiiraa masgida dubartii bakka jiima joolleedhaa jiima bal'aa biiroolee adda addaa biiroolee imaamaa biiroo adda addaa bakka barnootaa joolleen quraana itti qaraatu maashaa Allah bakka hedduu nama gammachiisu masgid bilaal kalgaarii hawaasa keenyaa jechuudha hedduu nama gammachiisa hedduun irraa gammadaadha bakka san ifaajee orma sanii ifaajee dhiiraa fi dubartoota sanii manni suni finishingii isaa xumuraa jira dhibbatti gara 80 ja'amaa
umurame tajaajilfame akka gaariitti cidha isaa godhatuudhaaf tarkaanfii utaalcharaachaa qofaatu hafe jechuudha. Ammoo hadiiraan dhumee itti talaatamaa jira. Ka dubartiitii fi jiima kanaatu wal qixxaataa jira. Yoo Rabbi fedhe haajaa hawaasa keenyaa, haajaa fuudha amantii wajjin wal qabatu, haajaa jiruu fi jireenya bakka ijoolleen teenya jiima itti taphattu achuma keessatti mas muhaadaraa hawaasni suni namarraa duroome yoo jaan alhamdulillah rabbi fiixa isaanii haa baasu. Fuulli isaanii durri banadheedha, fuulli durri isaaniillee dheeraadha. Ilaa hayaaskuulitti ilaa biizinasni cimaan tokko naannoo sanitti uumamee biizines eeriyaa hanga jedhanitti hamileen dargaggeessa kiyyasanii jabaadha. Rabbi fiixa isaanii haa baasu. Masgida qofaan biizinesaanis mul'atu akka qabu namni akkanaa beeknuti diinagdee diinii fi duniyaa fi aakhiraa diinii fi diinagdee akkanaa beeki akka barsiisu. Masgida qofaan biizinesaan tuutu sun bakka sanii mul'attee waan cimaa tokko bakka sanitti akka gootu mana ollaa san jiru hunda inshaAllah rabbiin harka isaanitti deebisa. Namoonni keenya nama qabeenyaa abbootii biizinesaa akka ta'anillee feena. Akkas feenaa beeku. Kanaafuu kana hunda irratti tattaaffii godhanii hawaasni kalgaarii Bilaal inshaAllah akka gaariitti duniyaa fi diinilleen akka urjii tahan ilmaan ufii qabatanii wal qabatanii akka guddatan Rabbirraa kadhadhaafi. Akkuma kana hawaasa kalgaaruma keessa ta'e masjidu Iqraa takkaa dhageessanii wamaa adraaka maa Iqraa. Masjidni Iqraadhaa bitamee manni ijaarame bitamee tolchuu qofaatu irraa hafe muhaadaraa guyyaa tokkotti keessatti muhaadaraa goonu guyyaa isniinaa jechuudha. Bilaal jum'a sabti alhada Bilaal turre isniina Iqraa turre. Masjida Iqraa ijoolleen teenya jajjabduun waa beeytu muuxannoo qabu, manguddoota cimaa qabu, shamarran jajjabduu qabu. Galma isaanii keessa teenyee muhaadaraa bareedduu goone galma mana isaan bitatanii jechuudha. Harka lama kafalanii jiran harka tokko qofa irraa fe'isaan. Harka tokko qofa jechuudha. Kuni yeroo as deemtutti umurama inshaAllah. Harka tokko qofa jechuudha. Gara 400 irraa 500 jechuudha. InshaAllah kun utaalchu maraachaati jechuudha inshaAllah. Masjidni sun qindaawee bareedee waajjira babbareedaa manneen babbareedaa biiroofis ta'uu bakka ijoolleen itti qaraatu bakka itti salaatan bareedaa qaba. Waan hawaasa keenya haajaa baasuu qaba. Masjidu Iqraa tuuta ajaa'ibaa jabduu bakka san jira. Kalgaarumaa beeku hedduu nama gammachiisa. Muhaadaraa ogutuu bakka san wajji goonee ustaazanii jira, manguddoo jira. Maashaallah hedduu nama gammachiisa. Dargaggeessa ciccimaa jira. Kalgaariin amata baranaa kana kalgaarii ajaa'ibaati. Hundi isaaniitu 2024 amma eegalle kana keessatti haajaa masgida wajji walii hidhaa bakka tolchuu barbaachisu tolchanii umuranii juuzatti aanu boqonnaa lammaffaa biizinazaa fi manbarnoota ijoolleetti dabruu isaanii kajeelamaa tuuta jabduudha. Guyyaa tuutti tun isinitti lallabatte warri masgida Iqraa guyyaa isinitti lallabe dhaamsi isaanii isin bira gahee bakka jirtan hundarraa'u akka wajjinnaa dhaabbattaniin isin gaafadha dura bu'ee jechuudha. Dhaamsa isin bira kaa'adha. Abshiru waan har'a ifaajjan boru argattan. Namni har'a ifaajee boruun ifaaju. Namni har'a lubbuu fi dhuunfate namni hisaaba har'a lubbuusaa akka gaarii hisaabee boru hisaabni isaanii xiqqaata. Horiin har'a wamaa anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu rabbi bakka isinii buusa.
abadan guyyaan ol deemtan malee guyyaan gadi hin deemtan horiin rabbi bira gore galata qaba kalgaariin akkana fakkaata edmantan insha Allah isaanis tattaaffii ajaa'ibaa jiran eekkotii wajji turre yeroo gabaabaa booda oduu nama gammachiiftu achirraa dhaga'uu kajeelle rabbi isaan haa gargaaru rabbi isaanii wajji haa jiraatu hanganarra keessa bal'adhee iccitiin akka duraa baatullee hin barbaadu ammoo yeroo gabaabduu keessatti gammachuu dhageenya jennee kajeella rabbi irraa insha Allah rabbi isaanii wajji haa jiraatu gargaarsi rabbi isaanii wajji haa jiraatu gargaarsi rabbi isaanii wajji haa jiraatu akkanatti gaa biyya kanaadaa haga tokkorraa lallaalle bara dolleen hin jirtu jedhanii faranjiin rifatte kirismasa gurraacha moo maal jette jedhanii gana as booda yoo buute malee miskiina faranjii wallahi kirismasi baranaan tolle kirisa gurraacha moo maal jedhanii biyyi qabbanumaa jira malee bara dollee waan akka jirtu kalgaarii anuu gaafa dura haafan haree 2019 amma waa takka dachiisaa fi dargaggeessa kiyya warra fireesh baqataa fireesh